Paartiin KFO barsiisota yuunivarsiitii Madda Walaabuu balaa konkolaataatiin bakka tokkotti dhumatanitti gadduu isaa ibse. Akka gabaasaa maddeenitti barsiistonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi hojjettoonni isaa 45 caalan yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa konkolaataan gara magaalaa Dodolaa osoo imalaa jiran naannawa Qilee Waashatti kaleessa balaa tasa mudateen hedduun isaanii lubbuu dhabanii turan. Balaan kunis godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabbaa ganda Leenca Waashaa jedhamutti kan mudatee ture yeroo ta'u namoonni 20 caalan lubbuu dhabuun isaaniitti kan gabaafame. Barsiistonni osoo bakka yaadan hin gahin karatti hafan kanneen Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannetti barsiisuuf imalaa akka turan illee gabaafamee ture. Sababni balaa kanaa mudate ifa ta'uu baatus suuraan konkolaataa daandiirraa hallayyatti qaaree fi duutii barsiistota kanaa battala dhagahametti marsaalee hawaasummaa irratti rifaatuun guddaan uumamee ture. Barsiisaa Abdii Baalee dabalatee namoonni yuunivarsiitiif ijoo ta'an kanneen du'an keessatti argamu. Namoonni garii dhaamsa gaafa inni lubbuun jiru waliif barreessan akka yaadannotti miira gaddaatiin yeroo maxxansantu mul'ate. Waggoota 3 dabran keessa akkuma waliigalatti sadarkaan barumsa biyya teenyaa gad bu'ee jira jennee osuma waakkannuu fi kanarra aanuuf barsiisota gahumsa qaban akka malee osoo nu barbaachisu balaa konkolaataan gaafa 12,2015 barsiistonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu battala tokkotti dhumatuu isaanii wayita dhageenyu gadda guddaatu nutti dhagamee jedhe KFO'n ibsa isaatiin. Balaa tasa mudate kanaan barsiistonni kanneen lubbuu isaanii haa dhaban malee maatiin barattoonni hawaasni yuunivarsiitii Madda Walaabuu mootummaa fi uummattoonni Itoophiyaa martuu akka miidhaman ni hubannaa jedhe. Maqaa hogganaaf miseensota isaatiin gadda itti dhagame kan ibse KFO'n yuunivarsiiticha deebisanii humna namaatiin ijaaruuf ijibbaata godhamu keessatti jaarmaaleen barumsa olaanaa Itoophiyaa keessa fi qaamoleen biraa hundumtuu qooda akka gumaachan gaafatee jira. Bifa wal fakkaatuun bu'uureessitoota waldaa Maccaaftuu lamaa keessaa tokko kan ta'an du'uu Haajii Biiftuu Fayyisoottis gadda itti dhagame ibsee jira. KFO'n bifa wal fakkaatuun ABO'nis ibsa gaddaa caamsaa 20 bara 2023 baaseen balaa konkolaataatiin du'aan boqochuu Haajii Biiftuu Fayyisootti gadda itti dhagame ibsee jira. Gama biraatiin waajjirri kominikeeshinii Aanaa Adaabbaa ibsaa fuula feesbuukii irratti baaseen balaa konkolaataa mudate kanaan namoonni 18 du'anii jedhe. Dabaluunis hojjettoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu hojiif osoo gara Shaashamannee deemaa jiran konkolaataan kararraa maqee garagaluun lubbuun namootaa dabree jedhe. Konkolaataan yuunivarsiitii Madda Walaabuu barsiisotaa fi hojjettoota moorichaa 45 fe'atee imalaa akka turellee ibsi kun dheeree jira. Barsiistonni kanneen yuunivarsiitii Madda Walaabuu kaampaasii Shaashamannetti barsiisuuf imalaa akka turanillee ibse. Ibsichi namoota konkolaatichi fe'e keessaa nama tokko qofarra balaan salphaan gahee jira kan jedhe yeroo ta'u kanneen lubbuun hafanirra balaan cimaan dhaqqabee jira jedhe. Lakkoofsi namoota konkolaatarra turanii 65 jedhu maddeen garii. Waajjirri sabqunnamtii Aanaa Adaabbaa ammoo namoonni konkolaataa sana irra turan gara 45 akka ta'etti hime. Oromiyaa keessatti barsiistonni hedduun bakka takkatti balaa konkolaataatiin tasa dhumatuun kun isa duraati. Itoophiyaa keessatti wirtuuleen haqaa loogii fi gubboon hojjetuun murtii haqaa argatuuf lammiilee rakkisaa akka turan beekamaadha. Garuu ganna lamaan dabran kana Oromiyaa keessatti dhimmoonni 2,000 fi 18 mana murtii aadaatiin fala argatuu isaaniiti kan gabaafame. Kun ammoo lammiilee haqni isaanii qaamota aangoo fayyadamaniin jalaa ukkaanfamee fi lafarra harkifatuuf carraa guddaadhaas jedhame. Dhimma kanaan wal qabatee gamaagamni hojiilee mana murtii aadaa magaalaa Hararitti gaggeeffamee jira. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti qindeessan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakiim Muluu mootummaan naannoo Oromiyaa aadaaf duudhaa sabichaa bu'uura taasisuun rakkoo dhalatu waloonni hojjetaa jiran. Dabaluunis haqa waloo barbaaduun cinatti uummanni Oromoo duudhaa isaa ganamatti akka deebi'uu fi manni murtii aadaa gahee guddaa akka qabu obbo Abdul Hakiim ibsanii jiru. Gama biraatiin itti aanan mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Badrii Tamaam manni murtii aadaa hawaasni haqa isaa duudhaa isaa akka argatu shoora olaanaa bahaa jiran. Hojii kana cimsuuf manni murtii idilee naannoo Oromiyaa ni tumsaa jiran. Sirna gamaagama mana murtii aadaa Oromiyaa kanarratti hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo abbootiin gadaa haadholeen siinqee fi itti gaafatamtoonni manneen murtii godinaalee Oromiyaa fi manguddoonni mana murtii aadaa godinaalee hundarraa qooda fudhatan hirmaatanii jiru.
Oduu biyya alaa keessaa immoo waraanni Suudaaniif humni addaa biyyattii guyyoota 7 dhukaasa dhaabuu labsan. Waraansi walii Suudaan magaalaa guddoo biyyattii Khartoum dabalatee kutaalee biyyattii keessatti erga Ebla 15 bara 2023 kaasee ji'a tokko oliif itti fufee jira. Lubbuu lammiilee dhibboota galaafate kaanis madeesse qabeenya tilmaamsan himuun rakkisus barbadeessee jira. Kana malees lammiilee Suudaaniif lammiilee biyya alaa kanneen Suudaan keessa jiraataa turan miliyoonotaan qeef qabeenya isaanirraa buqqise. Waliigalteen wixata boruu kana Suudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti irra gahuuf ji'an kana Ameerikaaf Suudi Arabiyaan akka taajjabdummatti jidduutti argamanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanin kan hoogganamu yeroo ta'u humni addaa RSF jaamu ammoo itti aanaa Burhaan kan turan Jeneraal Muhammad Hamdan Dagaloon durfama. Fedhiin aangoo biyyattii olaanaa dhuunfachuu qaamota lameen jidduutti wal dhibdee cimsee jira. Sababni lola kana dhalche inni guddaan ammoo Burhaan humni addaa ganna lamaa keessatti diigamee raayyaa ittisa biyyatti dabalamuu qaba ejjennoo jedhu qaba. Sababni lola kana dhalche inni guddaan ammoo Burhaan humni addaa ganna lamaa keessatti diigamee raayyaa ittisa biyyatti dabalamuu qaba yoo jedhan Dagaloon ammoo lakkii waggaa 10 keessatti malee jechuun falmu. Gareen lameen erga torbaanota 6 lola hamaa keessa turanii wixata boruu kana waliigaltee guyyoota 7 dhukaasa dhaaburra gahuuf akka jiran Sudaan Tiribuun gabaasee jira. Gareen lameen amma dura waliigaltee dhukaasa dhaabuu waliif mallatteessanis garuu osoon kabajin waliigaltee san diiguun lola itti fufan. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa magaalaa Khartoum tan lammiileen miliyoonni deeggarsa barbaadan keessatti argaman gargaarsa dhiheessuu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Humnoonni waraana idilee fi humni addaa lameenuu akka deeggarsi namoomaa raabsamu tajaajiloonni bu'uuraa deebi'anii akka tajaajila kennanii fi humnootiin waraanaa hospitaalota keessaa akka ba'aniif gaafataa turanii jiru. Ameerikaaf Suudi Arabiyaan marii nagayaa Jidda keessatti qopheessan dhukaasa dhaabuun wixata galgalarraa kaasee hojiirra oolaa jiran. Yaaliiwwan dhukaasa dhaabuu kana dura hojiirra akkan oolfamin kaasuun garuu amma garaagarummaa guddaatu jira jedha ibsi State Department Ameerikaa. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan ammoo dhukaasa dhaabuun deeggarsi namoomaa daangaa malee akka galu gochuun yeroon isaa dabree jira jedhan. Ijji addunyaa argaa jira kan jedhan Bilinkan qaamoleen lameenuu waliigaltee kana akka kabajan gaafatanii jiru. Oduu teenya xumuraatiin Raashiyaan abbaa halangaa waliigalaa mana murtii yakkaa idil addunyaa ICC tarree namoota barbaadaman keessa galchite. Dhimma kana ilaalchisuun manni murtii yakkaa idil addunyaa ICC'n Raashiyaan abbaa halangaa waliigalaa tarree barbaadamtoota keessa galchuun baay'ee yaaddessaadha jedhe. Hoogganaan ICC amma Raashiyaan tarree maqaa namoota barbaadaman keessa galchite Karim Khan ajaja hidhaa pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin irratti erga baasan ji'a 2 booda. Manni murtichaa ibsa sanbata kaleessaa baasen tarkaanfiin Raashiyaa kun dirqama yakkoota ciccimoo tahaniif itti gaafatamummaa manni murtichaa qabu danquufi jedhe. Gama biraatiin biyyoonni lixaa Yuukireen cimsuuf deeggarsa maallaqaaf meeshaalee waraanaa arjoomuu itti fufanii jiru. Muummichi ministeeraa UK Riishi Sunaak xiyyaara lolaa F-16 Ameerikaan hojjette Yuukireeniif kennuuf murteessullee himanii jiru. Xiyyaara kana biyyoonni akka Deenmaarkiif Neezerlaandi kan qaban yeroo ta'u lolaaf itti fayyadamuuf ammoo hayyama Ameerikaa feesisa. Xiyyaarri lolaa ammayyaawwan kun xiyyaarota bara tokkummaa Soviyeet hojjetaman kan Yuukireen amma itti fayyadamtuuf gargaarsa ni tahas jedhame. Bifa wal fakkaatuun pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaaf oolu doolaara miliyoona 375 yookaan yuuroo miliyoona 301 Yuukireeniif kennuufii jedhame. Baayiden akka jedhanitti weerara Raashiyaa qolachuuf waan pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii fedhan hundumaa Ameerikaan ni gootiif. Deeggarsi maallaqaa amma USN Yuukireeniif gootu kun hanqina rasaasaa, madfiilee, konkolaattota waraanaa fi karaa leenjiin waraana Yuukireen ni cimsaa jedhame. Raashiyaan deeggarsa meeshaalee waraanaa biyyoonni lixaa Yuukireeniif arjooman bobaa ibiddatti firfisaniin adda addummaan qabu jechuun cimsitee balaaleffatti. Deeggarsi biyyoonni lixaa Yuukireeniif godhaa jiran kun wayita humnoonni Raashiyaa baha biyyattiitti tan argamtu magaalaa Tarsimoo taate Bakhmut kaleessa to'annoo jala oolchuu himanitti. Pirezidaantiin Raashiyaa Puutin ammoo waraana isaanii fi garee Wingar jedhamu kanneen waraana Raashiyaa cinaa lolan Bakhmut to'ataniin baga gammaddan jedhaniin. Waraanni Raashiyaa yeroo gamoolee haleellan daareffaman keessa dhaabbatuun alaabaa Raashiyaaf kan raayyaa ittisa biyyattii mirmirsan Aljaziiraan gabaasee jira.